Ashama akkam jirtan ilmaan Itoophiyaa nageenya isin badhaadha baga jiraattan jiraanis alhamdulillah ilmi Oromoo galanni kan Rabbiiti Rabbiin nama jiraachisa waan ta'eef viidiyoo kana warri biyya bulchitan nii fi deeggartoonni warra biyya bulchitanii hanga xumuraa akka dhageeffattan kabajaan jaalalaan ulfinnaan isin gaafadha isinis erga dhageeffattanii booda naaf deebisaa gaafiyan isin gaafadhu jalqaba irratti gaafiin kiyya lammiilee Itoophiyaa biyya faranjiitii irraa kafaltii tokko malee gara biyyaatti minxaafii diimtuu aftaniitiin simataa jirtan nii fi ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaa biyya Arabaa keessatti hidhaan gubataa jiran jidduu garaagarummaan maalidha? Lammii Itoophiyaa yoo taate kunis Itoophiyaawidha. Maali garaagarummaan jara jidduu jiru? Tokkoffaa irratti gaafiin kiyya kana. Lammaffaa irratti uummata kana kan galchaa jirtaniif biyya haa baraaruufi. Namni isin galchaa jirtan kun nama 50 hin beekna waan ta'eef Ameerikaa taa'eetiin namni Ameerikaa taa'eetiin Itoophiyaa deeggaru Oromoo ta'ee nama 3 qofa. Sadiin sunniin hin galtu. Kuwwan Amaara nama 50 caaltu waan ta'eef. Biyya dhugaan baraaruuf nama 50tu baraaramu. Nama 300 baraara. Isin biyya baraaruuf galchaa jirtanii kamtu biyya baraara? Ijoolleen amma isin Ameerikaa irraa uummanni isin galchaa jirtan kun jaarsolee sammuun isaanii waa qabachuu dadhabee hojii Arabaa hojii Faranjii dalaguu dadhabeetiin ofirraa agalgiloot wiccii godhan. Amma biyya Faranjii keessa xooratatu jira. Biyya Arabaa keessa xoorataan hin jiru. Amma mana madaamii xoorataan hin jiru waggaa 100 dalaguu dandeetta. Amma biyya Faranjii keessatti sammuun isaa waa qabachuu dadhabnaaniin xoorataa ofirraa baasan. Inni ammoo tuyyuu Itoophiyaaf zammatadhee kasaaraa malee gala waan ta'eef gara biyyaa galaa jira. Ammootu ijoollee mana hidhaa keessa dhumaa jirtu kun harka 199 ijoollee umriin isaanii 25 gadiiti. Namni umriin isaa 25 gadii kun amma harki caalu ijoollee akka anaa kan 0 irraa ka'ee amma 0 irraa ka'ee osoo baradhe waggaa 15 boodan dhufuuf Itoophiyaa tana nama jijjiiruu danda'u jechuudha. Tarii nama mootummaa yoo ta'uu danda'u. Osoo waggaa 15 amma galeetiin ka baradhu taate. Si galee? Ijoollee shabaaba mana hidhaa keessa dhumaa jirtu daa'imman mana hidhaa keessa dhumaa jirtu kana kan isin biyya ittiin hin baraarre jaarsolee faranjiin ofirraa agalgiloot wiccii gooteetiin gabbaafte akkamittiin biyyaan baraaruu eddan gaafiin kiyya inni lammaffaan kanaa jechuudha. Si galee? Amma jaarsoleen kunniin hojii faranjiitu hojjechuu dadhabee ofirraa ri'e amma mana madaamii keessa xoorataan hin jiru biyya faranjii garuu xoorata jira xoorata ofirraa baasan. Kun biyya baraaruu hin danda'u jechuudha. Osoo shabaaba kanneen galchitanii yoo biyyaaf deemee lolayaa akki seenaa qaba. Seenaa malee